tajaajila hospitaalli kolleejjii fayyaa Adaamaa kennaa jiru harkifataa fi qulqullina kan hin qabnedha jechuun tajaajilamtoonni tokko komatan. Hospitaalichi gama isaatiin fedhii fi dhiyeessiin qorichaa wal simuu dhabuurraa rakkinichi uumamuu ibsuun rakkoo kana furuuf hojjechaa jira jedhe. Hospitaalli kolleejjii fayyaa Adaamaa kenna tajaajila fayyaa kennaa jiruun cinaatti bara 2003 irraa kaasee gara kolleejjiitti guddatee waggoottan lakkoofsise keessatti ogeeyyii fayyaa sadarkaa biyyaalessaatti ogeeyyii hedduu barsiisee baasuun bobbaasaa jira. Kana malees wal'aansaan dabalata barnoota fayyaas kennaa jira. Kolleejjichi fayyadamtoota magaalaa Adaamaan ala godina Shawaa Bahaa, godina Arsii, naannoo Amaaraa, Somaalee, Affaarii fi iddoowwan garaagaraa irraa dhufaniif tajaajila kennaa jira. Tajaajilamtoonni hospitaalichaa tokko hospitaalichi maamila hedduu qabaatus rakkoowwan naannoo mana kaardii jiraachuu, kutaawwan deemuu qabnu seeraan nutti himuu dhabu, walbeekamtii fi loogiin hojjechuun jiraachuu, ogeeyyiin yeroon seenuu fi yeroon ba'uu dhabuun waan jiruuf rakkoof saaxilamneerra jedhan. Rakkoon inni jirus gizee dhuftu kunis achi deemis hin jaa, kaanis achi deemis hin jaa, bakka deemtu irraa garuu waan hubatu takka jiru rakkinni jiru as biratti sila asirraa hojii kan yaadu namni gaayid si godhu bakka kana deemii bakka san deemii gizee sin jaa information nama si kannu argachuu qabda jeeti yaadu. Yoo akkasitti keessummoyne gaarii ta'a jeeti yaada. Yoo kun yaalameetiin kun immoo dhibeef du'u akkaataan nu wallaalchisanu. Yoo achi ilaallee jennu bifa walbeekumsaatiin bifa garaagartummaatiin jira jechuudha mana hospitaala kana keessatti. Kana mootummaan yoo ka jiraatu taate mootummaan dhugatti yoo ka hojjetu taate mana yaalaa kana yoo ummataaf kan dalagu taate deebii yeroo gabaabaa keessatti akka ummataaf kenne ummanni asitti yaalamuu barbaada. Rakkoo fayyaatiif hospitaala kana dhufnus rakkoon qorichaa jiraachuu, kaardii inshuraansii fayyaa qabaannus dawaan kan hin jirre ta'uu, turtii yaalii argachuuf taasifnu keessatti baasii immalleef saaxilamaa waan jirruuf qaamni dhimmi ilaallatu fala nuufaa kennu jechuun tajaajilamtoonni hospitaalichaa komatan. Baasii biraa qabaafnu irratti dabalatee osoo tajaajila tokko waan takka hin argatin as keessa nam meeqaan baasii meeqa baasaa jirra jechuudha. Wanni sirraa qabu akka namni tokkotti namni bakka fedhee yoo dhufu kabajamee keessummeeffamuu qaba jechuuti yaada. Gama qorichaatti illee maal alaa bitaadha jedhanii yeroo yaalli kennamuyyuu alaa bitaa jedhanii ala ergan. Alaa bitama barreessan malee as keessa wanni kennamu hin jiru. Gara inshuraansii irratti qorichi kun gaheen kennamaa hin jiru. Bakka sanitti sirroon odoo qoricha amma gara gilliititti argama malee bakka inshuraansii sana irratti qorichi gaarii ni. Mootummaan argitanii karoora jirutti kenneetiin akka yaalamu akka nu godhu nu argitanii baasiif saaxilamaatiin hin jirra. Biyya kana irraa ganchiititti baasii yookiin qarshii 607 nu gaafata baasiin iddoo kanatti karaa kanatti deddeebinu tiraanspoortiin jechuudha. Itti aanaa Pirovoostii hospitaala kolleejjii fayyaa Adaamaa Dr. Toleeraa Abdataa gama isaaniitiin kolleejjiin fayyaa hospitaala Adaamaa tajaajila fayyaa kennuun guyyaatti hojii eegalirraa kaasee bu'aa bahii hedduu keessa darbee as ga'ee jira jechuun hospitaalichi tajaajila gama deddeebi'anii yaaluutiin ji'aatti namoota 20,000 hanga 25,000tti kan kennaa jiruu fi gama yaala dhibee ariifachiisaatiin namoota 25,000 kennaa kan jiruu fi yaala ariifachiisaa daa'imman 600 hanga 1,000tti ji'atti deddeebiin yaala kan jirudha jedhan. Tajaajila deddeebiin yaalamu kanatti ji'atti haga nama 20,000 haga nama 25,000tti amma ji'a darbe keessa nama naannoo 24,500 akkasiiti kan yaala fayyaa deddeebiin yaalu kan argate jechuudha. Kana alatti immoo yaala dhibee ariifachiisaatiin emergency service ka jennuun immoo ji'atti haga nama 2,000 haga nama 2,500tti daa'imman irratti akkasumas emergency yookiin yaala ariifachiisaa daa'immaas nama 600 haga nama 1,000tti ji'atti yaala deddeebiin yaalu ariifachiisaa kan serviisii argachaa jiranii. Fedhii tajaajilamtoonni iddoowwan garaagaraa irraa hospitaalichatti fayyadamuun dhufaniif hospitaalichi dhiyeessiiwwan jiruun wal simuu dhabuurraan kan ka'e dhiphinni iddoowwan akka jiran kan ibsan Dr. Toleeraan rakkoowwan kanneen furuuf hojii dijitaalaayizeeshiniitiin fayyadamaa kan jirrudha jedhan. Manni kaardii jalaa bakki qabnu ispeesiin xiqqoo dhiphoodha. Akkasiin ilaaltaniittu hawaasa qabnuuf serviisii kennuu fi bakki nu qopheessine kun walgituu dhiisuu ni mala kun immoo akkaataa teessuma hospitaalichaas ni agartu. Giddugala magaalaa gidduu jira manneen baay'ee gidduu jira ijaarsa oldii ta'e kan durii irraatti kan inni expand ta'aa dhufe ispeesii addaa expansion expeesiin qabu isuma jiru irratti renoveet gochaa kan serviisii kennaa jirru jechuudha. Haga danda'ametti garuu immoo komiiwwan kana wajjin wal qabatee akka inni komiin hin kaanee fi dabaree koonee darbee akka namni hin jennee fi dijitaalaayizeeshinii wajjin wal qabatee wantoonni jalqabne hin jira. Rakkoo qaala'insa gabaa akka addunyaatti jiruun wal qabatee dhiyeessii qorichaa eeguuf hospitaalichi mana qorichaa 4 qopheesse keessatti siisteemaan ordofaa kan jiruu fi qoricha hospitaala keessa kan hin jirre yoo ta'e mana qorichaa hawaasaa fi mana qorichaa qaxxaamura diimaatti bitachuun ni danda'ama jedhan. Itti aanaa Pirovoostii bulchiinsaa
fi misooma kolleejjii fayyaa Adaamaa obbo Dajanee Gammachuu komii tajaajilamtoonni kaasan sirrii ta'uu himuun ogeeyyii fayyaa fi hojjettoota deeggarsaa rakkoo naamusaa qaban eeruu dhufurra dhaabbannee tarkaanfii sirreeffamaa fudhachuun itti quufinsa maamilaa dabaluuf ni hojjennaa jedhan. Tajaajiloonni duraan kennaman yeroo ammaa kennamaa jira jechuun dandeenyu. Tajaajila duraan kennaman immoo dabalataanis akkas babal'achaa kan jiru gara humna namaatis gara tajaajila addaanis jalee tajaajilota dura kennamaan turre haaraa nama ispeeshaalitiidha sab ispeeshaalitiin banamee kan kennamaa jirudha. Hojimaata tajaajila fayyaa dijitaalessuu fi ammayyeessuun furmaata waraanii mirkaneessinas jedhan obbo Dajaneen. Fedhiin dabalee jira haalli dhiyeessaa jiru immoo xiqqaadha. Bakki sarviisiitti kennamsu firaachiraachin ol qabatee immoo dhiphaa waan ta'eef fedhiin alaan jiru immoo dabalaa waan dhufuuf bakka fedhiin dabalaa deemetti immoo yaa kun waan uumamu waan ta'eef kana furuuf immoo yaa konistiraashinii adda addaas duuba kanatti kan hojjetamaa jiru waan ta'eef gara biraatiin immoo hojiis immoo ammayyeessuuf dijitaal gochuuf immoo hojii bal'aanis hojjetamaa jira waan ta'eef.